Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa YouTube irratti gaaffii filannoo qabu barreeffamaan hojjetan community YouTube jalatti haala salphaa ta'een gaaffii fi filannoo wal cinaa kaa'uudhaan salphaatti hojjechuu dandeenya. Seera haaraadha haaraa dhufee itti dabalame. Mata duree kana jala YouTube keessan jala seentanii gaa community jala seenuudhaan community jalatti akkuma duraan video share gochuu dandeessu, akkasuma video ofii kan namaa suuraa maxxansuu barreeffamaa waliin waan akkasii duraan waliin ilaallee jirra, poolii waliin ilaallee jirra. Amma garuu gaaffii fi deebii haala ittiin hojjetan deebii sanaafis sababa yookaan furmaata kaa'uudhaan jechuudha. Community kanarra seenuudhaan community kun egaa waan sadii of jalaa qaba. Inni tokkoffaan pooliidha, lammaffaan suuraa maxxansuudha, sadaffaan immoo filannoo kan qabu hojjechuudha jechuudha. Isa sadaffaa fayyadamnee waliin ilaalla. Inni sadaffaan egaan faayidaa inni nuuf qabu, inni lammaffaa egaa suuraadha waliin ilaallee jira duraan. Isa sadaffaa kanarra waliin ilaalla har'a. Inni sadaffaa kun gaaffii filannoo qabu, filannoodha wajjiniin kaahuu dandeenya. Filannoo sana keessatti immoo deebii filachuu qabna dirqama. Isa sadaffaa kanarra tuqanna mallattoo tiikii qabdu. Erga achirra tuqannee kaane barreeffama barreeffanna. Gaaffii keenya barreessinaa jechuudha. Quiz your community dha. Community keenya gaaffii gaafachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf callisee karaa lamaan waliin ilaalla. Karaan tokkoffaan channel YouTube keessanii irratti hagam akka namni irraa waa fayyadamaa jiru barreessitanii gaaffii gootanii jala isaatti immoo filannoo kaa'uu dandeessu. Deebii barbaadan immoo ofii keessanii deebiftanii deebiin sirrii kam akka ta'e calliftanii gochuu dandeessu. YouTube channel Abdul App irraa bu'aa argattanii jirtu ka jedhu gaafadhe gubbaa irratti. Sanaan booda jala irratti sanduuqa lama qofa argina. Sanduuqa sana itti daachuu dandeenya sirriitti. Jala sanatti sanduuqa haga aadha haga daayoo barbaanne afurachuu dandeenya jechuudha. Eeyyeen bu'aa qabeessa, faayidaa qabeessa yookaan immoo bu'aa hin qabu wantoota jedhuun filannoo jala kahaa jechuudha. Keessattuu warra maatimaatiksii gaaffii adda addaa gaaffii sammuu barbaadanis gaaffii akkasanaas achi irratti gaafachuu dandeessu. Sana haala maatsiitiinis waliin ilaallaa jechuudha. Eeyyeen bu'aa qabeessa, giddu galeessa, add answer ka jedhu tuquudhaan ammallee sadaffaa sanduuqa sadaffaan itti ida'adhaa jechuudha. Eeyyeen bu'aa qabeessa, giddu galeessa, faayidaa qabeessa, faayidaa hin qabu waan jedhu sitti dabaluu barbaannan ammas add answer ka jedhu ka jala isaa jiruun tuqaa jechuudha. Ergan tuqee ka'een arfaffaan naaf banama. Arfaffaa irrattis gaaffii biraa itti dabala, filannoo biraa itti dabala, faayidaa hin qabu waan jedhu jechuudha. Sana booda wanni nuti goonu poostii gochuudhaaf deebii sirrii ta'ee filachuu qabna as keessaa. Namoonni community jalatti argan garuu ka barbaadan filatu jechuudha. Tokkoffaa filadhe eeyyeen bu'aa qabeessa. Sababa maaliitiif bu'aa qabeessa tahee ka jedhu jala isaatti na gaafata. Yoon barbaade nin barreessa, yoon barbaachuu dhiise garuu dhiiseen poostii godha, rakkina hin qabu jechuudha. Sababa isaa jalatti barreessuun na barbaachisa, explain gochuun ibsa gochuun na barbaachisa yoo ta'e sababni isaas barnoota YouTube fi video editing bal'inaan asirraa argattu waan taheef jedheen jalatti barreessa. Sababa isaa jalatti barreessuun yoo isin barbaachise barreessuu dandeessu, yoo feetan immoo ni dhiiftu jechuudha. Dhimma maatimaatikaa fi maatimaatiksii adda addaatii fi gaaffii dhimma biraatiifis waliin ilaallaa itti fuufne haga isinii danda'ameen haga dhumaatti daawwadhaa isiniin jira. Ergan furmaata isaa yookaan immoo sababni inni akkana ta'eef itti barreessee ka'ee deebii tokko filadheen jira. Poostiin gaara jira. Poostii gubbaa godhaa jechuudha. Yeroon poostii godhuu deebii kam akkan filadhe daawwattoonni wanti jarri irraa beekanu hin jiru. Sanaan booda poostiin gubbaa jira. Poostiin godha. Poostii goone chaanaalii biraarraa yeroo waliin ilaallu deebiin isaa kam akka ta'e dhokataadha. Waan fedhe namni achi jalaa filataa jechuudha. Sababni isaas waan jedhu irratti barreessee waa hundayyuu poostii godheen jira. Amma community kiyya jala yeroon seenu an deebii isaa inni argaa waan hin deebiseef garuu namoonni na jala seenan deebii isaa hin arganu ka barbaadan jalaa filatu jechuudha. Chaanaalii biraarraa yeroo ilaallu hundinuu sarara keessa jira. Sarara sanarraa ka barbaade filataa jechuudha. Chaanaalii YouTube Abdul App irraa bu'aa argattanii jirtu ka jedhu gaaffii ni jira. Eeyyeen bu'aa qabeessa, giddu galeessa, faayidaa qabeessa, faayidaa hin qabu. Namni akka ilaalcha isaatiin ka barbaade keessaa filataa jechuudha. Ka isatti tole yoo faayidaa qabeessa ta'eef waa irraa bu'aa argateera ta'e bu'aa argateera waan ta'eef faayidaa qabeessa bu'aa qabeessa, giddu galeessa yoo ta'e giddu galeessa, faayidaa hin qabanneef yoo ta'e immoo faayidaa hin qabu waan jedhu filataa sanduuquma sanarra tuquudhaan
ka barbaade filataa jechuudha. Gaaffii akka maatimaatiksii kan ammoo fakkeenyaaf gaaffii jedhee mata duree isaa barreessu isa sadaffaa ergan filadhee ka'e gubbaa irratti quiz bakka jedhutti gaaffii jedheen barreessaa yoon barbaade fedhe isiniin dhiisa yookaan immoo deebii gaaffii kana waan jedhu kaa'uun hin danda'a. Fakkeenyaaf 10 baay'isuu 10 meeqata sanduuqa jalaatti filannoon kahaa jechuudha. Tokkoffaa irratti 20 30 waan fedhe jedheen irra ka'a. Sanduuqa lammaffaa irrattis akkasuma waan hin barbaaden irratti katabaa jechuudha. Aada answer ka jedhu tuqeen ammas sadaffaa irrattis waan takka itti kataba. Deebiin isaa 100 waan ta'eef isa 100 filadheen sababni 100 ta'eef 10 baay'isuu 10 walqixa 100 dhufaa formaatataa haala inni itti dhufe waan barbaade irratti katabaa jechuudha. Sababa inni 100 ta'eef irratti katabuudhaan post ka jedhu ka gubbaa tuqaa jechuudha. Namni asuma irraa ilaalee 10 baay'isuu 10 20 ta'amoo 30 ta'amoo isa jedhu ofii isaatii ilaalee filannoo keessaa filataa jechuudha. So waan barbaadan asirratti barreessuudhaan filannoo keessan haga barbaadan dheeressuudhaan add answer ka jedhu qofa tuqurumaan filannoo keessan gad dheeressitanii waan feetan achirra akka gaaffiitti community keessan jalatti dhiheessuu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Achi jalaa namoonni immoo ni filatu jechuudha. Haala salphaa kanaan gaaffii keessan filannoodhaan YouTube irratti hojjechuu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akkasin irraa barattanis abdii guddaan qaba. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.